Siyaanaan imimmaan na yaate kottanoo sineegaa maltaate qotattee jirte ansi dhabeen akkamiin gabbadhu nyaadaanan dhugaa hin furdadhu kooka maaliitiin beekee dubbadhu raajii jaalale Goma biraan baru simbil bilaga sinan dubbadhu shakkii miti kwa biraan seeni waanan bukkee koosida beekani gargar baanee turrus yoom obsine durwaan baay'ee wajjin dabarsine kottaa daraa walitti adeeminu ilma ilmoo keenya arginu. Roye fajuuf namni biyyaa ba'a ragalfiin hin jiru ganamaaf galgala biyyoormaa mormumaa maaltu namaana makalloo biroo fi eenyu namaa ga'a hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa daddabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus jooma biyya orma Akai mana fi nyaata namaa wayyaa'e. Adeemnaa gattee biyyaa baate sidamnaan imimmaan na yaate. Kottanoo sineegaa maltaate qotattee jirte ansi dhabeen akkamiin gabbadhu nyaadaanan dhugaa hin furdadhu kooka maaliitiin beekee dubbadhu raajii jaalale ansi baree goma biraan baru simbil bilaga sinan dubbadhu shakkii miti kwa biraan seeni waanan bukkee koosida beekani gargar baanee turrus yoom obsine durwaan baay'ee wajjin dabarsine kottaa daraa walitti adeeminu ilma ilmoo keenya arginu. Roye fajuuf namni biyyaa ba'a ragalfiin hin jiru ganamaaf galgala biyyoormaa mormumaa maaltu namaana makalloo biroo fi eenyu namaa ga'a hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa daddabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus jooma biyya orma Akai mana fi nyaata namaa wayyaa'e hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa daddabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus jooma biyya orma Akai mana fi nyaata namaa wayyaa'e.